Google Drive akkamitti fayyadamna? Google Drive maalidha? Baga nagaan gara Digital Skill Academiitti nagaan dhuftanii har'a Google Drive maal akka ta'ee fi akkaataa itti fayyadama Google Drive waliin baranna. Kanaafi fuula YouTube keenya Digital Skill Academy like, share fi subscribe gochuun hordofuu hin dagatinaa. Google Drive jechuun Google Drive jechuun gabaabumatti bakka online irratti faayila keenya kuufannu jechuudha. Faayila keenya gaafa jennu faayilli tokko nu jalaa baduu hin qabu, jiraachuu qaba yeroo hunda jennee kan yaadnu yoo ta'e faayila keenya kana dileetii ta'a jennee iddoo hin sodaanne Google Drive irra kaa'achuu danda'udha jechuudha. Kanaafuu Google Drive'n bakka faayila keenya online irratti keenyudha. Online gaafa maal keenyarraadha? Emailii keenyarraadha jechuudha. Akka emailii keenya seenuu dandeenyetti Google Drive keenyarraa faayila kaa'anne yeroo kamittiyyuu argachuu dandeenya. Argachuu qofatu hin taane faayila keenya nama barbaanneef sheerii gochuu dandeenya. Irraa buufnee itti fayyadamuu dandeenya. Achi qofarra kan taa'u miti. Kanaafuu Google Drive irratti faayila keenya kuufachuu ni dandeenya. Faayila keenya kanas Google Drive irratti faayilli nuuf taa'u kun hanga kam ta'a? Meegaabaaytii meeqa yookaan giigaabaaytii meeqadha kan jedhuu fi Google Drive'n keenya faayila giigaabaaytii 15 nuuf baachuu danda'a. Giigaabaaytii 15 jechuun faayila baay'ee nuu qabachuu danda'a. Faayilli keenya viidiyoo yoo hin taane ta'e barreeffamoota, suuraawwan baay'ee nuu qabachuu danda'a. Viidiyoon garuu viidiyoo xiqqoon isheeyyuu meegaabaaytii baay'ee waan taatuuf viidiyoo muraasa ta'a. Garuu wantoota akka faayila barreeffamoota, suuraawwan yoo kan ta'an ta'e isaan kana suura baay'ee nuu qabachuu danda'a. Kanaaf akkaataa itti fayyadama Google Drive'tu waliin ilaalla jechuudha. Akkaataa itti Google Drive fayyadamnu kana gaafa ilaallu Google Drive yookaan Google keessa seenneetu searchii goona. Yoon ta'u ta'e garuu Drive kan jettu moobaayilii keenya keessatti yeroo hundumaa akkuma emailiin jiru, Facebookiin jiru, YouTube'n jiru, appilikeeshiniiwwan garaagaraa jiran Drive kan jedhu ni jira jechuudha. Kanaafuu Drive kan jedhu ni tuqna. Drive kan jedhu kana gaafa tuqnu fuula emailii nuti banannee jirru nuuf fida. Yoo emailii nuti banannee jirru kan nuuf hin fidne ta'e garuu emailii sana looginii goonee saayinii jenne yookaan akka kana gochuu qabna jechuudha. Kanaaf egaan akkaataa kanattiin nuuf fida. Emailiin keenya irra keessatti ni mul'ata. Emailiin keenya kanaadha. Daanii Gammachuu 123 kan jedhu kanaadha jechuudha. Kanaafuu maal goona? Faayila barbaanne irra ol kaa'achuudhaaf mallattoo ida'uu mul'attu kana ni tuqna. Maal gochuudhaafi? Fooldarii mataa keenyaa faayila kaa'achuu barbaanne sanaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa mallattoo kana tuqnu as keessa gosa garaagaraatii jira. Google Slide, Google Sheet, Google Docs, Iskaanii yookaan Upload fooldaridha. Kanaafuu fooldara kireetii goonaa jechuudha. Fooldara nuti uumnu fakkeenyaaf seenaa jireenyaa kan jedhu jennee yoo goone seenaa jireenya keenya tokko barreessinee qabna yoo ta'e akka nu jalaa hin banneef ol keenya. Kanaafuu seenaa jireenya keenyaa kanaan kireetii jennaan. Maalidha? Fooldaridha seenaa jireenyaa kana. Faayila keenya irra achi ol kaa'uudhaaf maal goona? Faayila keenya kana iddoo kanarra seenaa jireenyaa kan jedhu kanarra ni tuqna. Seenaa jireenyaa kan jedhu kana ni tuqna. Fooldaricha banneerra. Ammas maal goona? Achi mallattoo ida'uu ammaa kana ni tuqna jechuudha. Mallattoo ida'uu kana gaafa tuqnu maaltu jira? Uploadii kan jedhu jira. Uploadii gaafa tuqnu faayila fooldarii seenaa jireenyaa jedhu kanarra kaa'uu barbaanne tokko iddoo inni jiru bilbila keenya keessaa seennee iddoo inni jiru dhannee barbaanna. Fakkeenyaaf faayilii achirraa kaa'uuf barbaade
Fakkeenyaaf abdii kan jedhu kana keessa jira haa jennu. As keessaa immoo seenaa kan jedhu kanarra akka carraa fooldarii kana keessa hin jiru. Waliigalteef kan jedhu kana keessa illee hin jiru. Faayilli baay'een isaa as keessaa duwwaadha. Kanaafuu duubumatti deebinee gara dhumaarra dhannee as keessaa kana keessaa faayilli kun na jalaa baduu hin qabu jedhee wanta yaade suuraawwan Daanii jedhan kana seenaa jireenya kootii wajjin wanta wal qabatu ta'uu danda'a. Suuraawwan kana baay'ina isaa hagam barbaade seleektiin godha. Akkuma kana woordii barreeffamee jiru haa ta'u, PDF'dhaan kan jiru haa ta'u, wanta barbaanne akka barbaannetti seleektii goone waan seleektii goone seleektii kan jedhu kana inni tuqnaa jechuudha. Seleektii kan jedhu kana gaafa tunnu wanti nuti amma seleektii goone kun lookeeshinii yookaan fooldara seenaa jireenyaa jedhu jalatti akkaawuntiin iimeelii nuti irraa diraayivii keenya irra kaa'atu kanaadha. Maal goona aploodii jennaan. Aploodinaan akkaataa kanaan irratti aploodinnaani aplood waayifaa barbaada jedhaa jira. Waayifaan keenya daataan keenya yeroo kamiyyuu banaa ta'uu qaba. Waan akkasii kana yoo jennu jechuudha. Daataan keenya banaa ta'uu qaba. Kanaaf feelii godhe amma gaafa waayifaan keenya yookaan daataan keenya banaa ta'u waayifaa aplood kompiiliitedha. Kunoo seenaa jireenya jalatti warreen amma fille kun iddoo kanaadha kan isaan jiranii jechuudha. Akkuma kana warreen as jala jiran kana yaadannoo keenya yeroo hundaa waan ta'eedhaaf yeroo barbaannetti iddooma kana dhufnee fooldaruma kana jala seennee amma baanee kaanee yoo ilaalle seenaa jireenyaa yoo tuqne fooldarichi ni jira. Mallattoo fakkeenyaaf tokkoon masaasuma jalqabaa kanaa jennu tuqaa sadii fuuldura isaa jirtu kana yoo tuqne sheerii gochuu dandeenya. Leenjichi koppii goonee namni akka ilaalu gochuu dandeenya. Open with kan jedhu kana banuu ni dandeenya. Daawunloodii goonee faayila keenya keessa iddoo barbaanne kaa'uu ni dandeenya. Maqaa haaraa riineemennee itti moggaasuu dandeenya. Wanta barbaanne gochuu dandeenya jechuudha. Akkaataa kanaan yeroo barbaannetti dhufne itti fayyadamuu dandeenya. Hunda isaayyuu akka barbaannetti itti fayyadamuu dandeenya. Piriintis gochuun yoo barbaadame, muuvii gochuun yoo barbaadame, namaaf seendi gochuun yoo barbaadame akka feenetti itti fayyadamuu dandeenya. Google Diraayiviin faayiloota nu jalaa baduu hin qaban jennee yaadnu kan jiru yoo ta'e faayiloota akkasii kanaaf Google Diraayivii keenyarra kaa'achuu qabna. Google Diraayivii kana immoo appilikeeshiniidha osoo hin taane iimeeliidha Google Diraayiviin. Google Diraayiviin appilikeeshinii of danda'a yoo ta'e garuu iimeelii keenya wajjin hidhata qaba. Google Diraayiviin iimeelii keenyaan banama. Google Diraayivii irraa faayilli keenya iimeelii keenya irra nuuf ta'a jechuudha. Yoo iimeeliin keenya bilbila tokko wajjin nu jalaa bade bilbila biraa irratti iimeelii keenya erga banannee booddee Google Diraayiviin keenya illee akkuma sana bilbila keenyaa wajjin faayila kanaan dura yeroo bilbilli keenya utuu hin badin dura irra keenya kana bilbila isa amma iimeelii keenya irratti bane irratti Google Diraayivii keenya irraa faayila keenya akka haaraatti argachuu dandeenya. Kanaaf Google Diraayiviin faayidaa guddaa qaba. Viidiyoowwan heddaanii akka isiniif hojjetamu barbaadan Google Diraayivii irrattis haa ta'u kanneen biraa irratti saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti nuuf barreessuu dandeessu. Digital Skill Academy laayik, sheerii fi sabskraayibii gochuu hin dagatinaa. Nu hordofaa isiniin jenna. Galatoomaa, yeroo gaarii isiniif haa ta'u.